Mariam bada sagofta gara fakam sigana durbe hada ulfina kenna guya jimata Mariam bada sagofta gara fakam sigana durbe hada ulfina ilmike fannorate namjede tun harmekete fudadde anis kennako Mariam adawmako an ilma sheni sadako maqaa keessanii fi bakka dhuftan sanaan nutti maami. Eeshi maqaan koo Maggaabii Sannaay luba Ayyala Sintaayoon jedhama jiraata magaalaa Hoolotaati. Isti maali mee kaayyoon kana mi'aan kana fiddanii dhuftanii mee nutti maami. Yeroo darbe karaa miidiyaas uummanni keenya Boorana jiraatu sababa gogiinsaa yookiin immoo hongeetiin beelaaf rakkoo keessa waan jiruudhaaf nuti akka saba tokkootti uummata kana waan qabnuutiin deeggaruu qabna jenneeti. Yaada kana miseensa maabara keenyaatii kaasne akkuma beekamu maabarri keenya erga guyyaa kana dhaga'een booda akkaawuntiin gargaarsa kanaatiif baname waan jiruudhaaf waliigala isaa gargaarsa kana kan godhan miseensi maabara keenyaa hunda dursa maabarri keenya waldaa afuuraa qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokkoo jedhama. Maabarri kun akkuma beekamu gaafa hundaa'u barumsa afuuraa dabarsuudhaan kan beekamudha. Uummanni keenya magaalaa yookiin immoo godina Booranaa kutaalee garaagaraa keessatti argamu beelada jedhamee gaafa dhageenyu sanarraatii kan ka'e miseensa maabara keenyaatiin waliigitii gallee midhaan ammasitti agarru kana waliigallisaa kumtaala 35 ta'ee qarshii 1,100 fi 10,250 kan bitame guyyaa har'aa kana finnee dhufneerra. Waliigalli qarshiin namoonni gargaarsa irratti hirmaatanii namoota 28 gaafa ta'u qarshiin waliigalasaa 1,100 fi 14,000 fi 600 birrii 40 fi saantima 29 walitti qabame guyyaa har'aa kana midhaan ammasitti agarru kana kumtaala 35 assaaba yookiin immoo qarshiin isaa gatiin kumtaala tokko qarshii 3,000 fi 150 ta'e waliigalli 1,100 fi 10,000 fi 250 fi guyyaa irraa qabannee dhufneerra. Qarshiiwwan 4,000 hafte sun immoo gatii ittiin feesisnuu fi gatii ittiin irraa buusnuu irra kan oole jechaadha. Guyyaa irraa kana qabannee dhufneerra. Kanaatiin wal qabate miseensi maabara keenya waldaa afuuraa qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokkoo biyya keessas biyya alas jedhanii hojiiwwan afuuraa akkasii kana maabarri kun kana qofaa miti kan inni hojjetu hojiiwwan afuuraa garaagaraa ni hojjeta. Manneen amantaa garaagaraa gargaaruudhaan rakkattoota magaalaa keenya keessa jiranillee kanneen akka magaalaa Ijareettis argaman magaalaa Giincitti argaman yeroo garaagaraa laachuu fi uffisuu fi obaasuudhaan hin beekama. Maabarri kun amma immoo uummata keenya rakkatee jiru kana nutis akka saba tokkootti akka lammii tokkootti dirqama lammummaa waan qabnuudhaaf guyyaa dhimma kana dhageenye kaasnee namoota 28tiin baasni isaa waliigallisaa kaapitaala qarshii 1,100 fi 14,000 fi 600 fi 40 fi saantima 29 walitti qabne guyyaa har'aa kana qabannee gara bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ganda duwwaa tokko gara Gooroo Qeerransaa buufata bakka itti jarreen kanaatiin midhaan walitti qabamutti qabne guyyaa har'aa kanatti argamna jechaadha. Manni amantaa garaagaraa bakka garaagaraa jiru. Hawaasnis garaagaraa jiru. Isti akkamitti isin uummata kana tokko gootanii gara fuulduraatti illee ergaa kana facaastanii uummata kana gargaaruu keessatti ergaa maalii himuu dandeessu misi? Egaa maal jedha Oromoon gaafa mammaaku loomiin 50 nama 50tiif miidhagina nama tokkoof ba'aadha. Mixiin wal qabatteetu laga ceeti qunceen immoo wal qabatteetu arba hiiti akkuma jedhamu kaayyoon maabara keenya egaa guyyaa dhufaatii gooftaa maal jedha beela'ee beeluna hin baasne dheebodhee dheebuna hin baasne jedha wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti. Sabni keenya gaafa beela'u sabni keenya gaafa rakkatu nutis amma sabummaaf amma lammummaa dirqama saba kana keessa waan jiraannuuf gargaaruu qabna jenneetu kaayyoo kana kan qabannee
guyyaa har'aa kana midhaan kana binnee kennuu kan dandeenye. Egaa akkuma beekamu namni yommuu rakkatu namni amantaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Inni sun amantaan kan dhuunfaati. Rakkoon biyya quunnamu immoo kan waloo waan ta'eedhaaf sabni keenya gaafa beella'u nuti iddoo kana quufnee jiraachuun sabni keenya gaafa rakkatu nuti immoo iddoo kanatti nyaannee dhugnee jiraachuun nuun boqonnaa waan nama dhowwuudhaaf eessumallee haa ta'u saba kamillee haa ta'u gargaaruun dirqama waan ta'eedhaaf maabarri kun akkuma beekamu teessoon isaa asaa ta'u iyyuu malee akka bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti hojii guddaa hojjechuudhaan maabara gara fuulduratti kaayyoo qabu. Kana qofa otoo hin ta'in ijoolleewwan gara biyya Arabaatti dhufan akkamitti barachuu akka qaban gara hojiitti akkamitti akka galuu qaban kaayyoo fi karoora guddaa qabanneetu hojii kanatti kan galle. Egaa gara fuulduraatti ammas qaama dhimmisaa ilaallatu waliin dubbanne hojiiwwan akka afuraatti hojjetamu. Akka gargaarsa deeggarsa uummaattis kennamu immoo hojjechuudhaaf maabarri keenya qophii irra jira jechaadha. Kana dura waa garaagaraa hojjenneerra hojiiwwan baay'ee hojjenneerra. Ammas immoo gara fuulduraatti hojiiwwan afuraa garaa hojjechuudhaaf qophii irra jirra jechaadha. Galatooma. Asuma todo fe gari. Jadi mal dikki moti wani sani dubbi su ne. Kusan ale chanan ku bat. Uruna kitti bane jira te abai ban kitti na ban kitti. Na arse ante jasi. Birre si kana sare. Kitti banu ya abai. Abai. Maqaa keessanii fi bakka dhuftan sanaan nutti himami. Eeshi maqaan koo Maggaabii Sannaay Luba Ayyalaa Sintaayyoon jedhama. Jiraata magaalaa Hoolotaati. Maali mee kaayyoon kana mi'aan kana fiddanii dhuftanii mee nutti himami? Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana galma bulchiinsa magaalaa ganda duwwaa tokko garuu qadasanitti argamna. Yeroo darbe karaa miidiyaas uummanni keenya Boorana jiraatu sababa gogiinsaa yookiin immoo hongeetiin beelaaf rakkoo keessa waan jiruudhaaf nutis akka saba tokkootti uummata kana waan qabnuutiin deeggaruu qabna jenneet yaada kana miseensa maabara keenyaatii kaasnee akkuma beekamu maabarri keenya erga guyyaa kana dhaga'een booda akkaawuntiin gargaarsa kanaatiif baname waan jiruudhaaf waliigala isaa gargaarsa kana kan godhan miseensi maabara keenyaa hunda dursa
Maabarri keenya waldaa afuuraa qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokkoo jedhama. Maabarri kun egaa akkuma beekamu gaafa hundaa'u barumsa afuuraa dabarsuudhaan kan beekamudha. Uummanni keenya magaalaa yookiin immoo godina Booranaa kutaalee garaagaraa keessatti argamu beelada jedhamee gaafa dhageenyu sanarraatii kan ka'e miseensa maabara keenyaatiin waliigiitii gallee midhaan amma asitti agarru kana waliigallisaa kumtaala 35 ta'e qarshii 1,100 fi 10,250 kan bitame guyyaa har'aa kana finnee dhufneerra. Waliigalli qarshiin namoonni gargaarsa irratti hirmaatanii namoota 28 gaafa ta'u qarshiin waliigalasaa 1,100 fi 14,000 fi 600 birrii 40 fi saantima 29 walitti qabame guyyaa har'aa kana midhaan amma asitti agarru kana kumtaala 35 assaaba yookiin immoo qarshiin isaa gatiin kumtaala tokko qarshii 3,150 ta'e waliigalli isaa 10,100 fi 250 fi guyyaa irraa qabannee dhufneerra. Qarshiiwwan 4,000 hafte sun immoo gatii ittiin feesisnuu fi gatii ittiin irraa buusnuu irra kan oole jechaadha. Guyyaa irraa kana qabannee dhufneerra. Kanaatiin wal qabate miseensi maahibara keenya waldaa afuuraa qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokkoo biyya keessas biyya alas jedhanii hojiiwwan afuuraa akkasii kana maabarri kun kana qofaa miti kan inni hojjetu hojiiwwan afuuraa garaagaraa ni hojjeta. Manneen amantaa garaagaraa gargaaruudhaan rakkattoota magaalaa keenya keessa jiranillee kanneen akka magaalaa Ijareettis argaman magaalaa Giinciitti argaman yeroo garaagaraa laachuu fi uffisuu fi obaasuudhaan hin beekama maabarri kuni. Amma immoo uummata keenya rakkatee jiru kana nutis akka saba tokkootti akka lammii tokkootti dirqama lammummaa waan qabnuudhaaf guyyaa dhimma kana dhageenye kaasnee namoota 28tiin baasiin isaa waliigallisaa kaapitaala qarshii 1,100 fi 10,400 fi 640 fi saantima 29 walitti qabne guyyaa irraa kana qabannee gara bulchiinsa magaalaa Hoolotaa ganda duwwaa tokko gara Guuroo Qeerransaa buufata bakka itti jarreen kanaatiin midhaan walitti qabamutti qabne guyyaa irraa kanatti argamna jechaadha. Manni amantaa garaagaraa bakka garaagaraa jiru. Hawaasnis garaagaraa jiru. Isti akkamitti isin uummata kana tokko gootanii gara fuulduraatti illee ergaa kana facaastanii uummata kana gargaaruu keessatti ergaa maalii himuu dandeessu isin? Egaa maal jedha Oromoon gaafa mammaaku loomiin 50 nama 50tiif miidhagina nama tokkoof ba'aadha. Mixiin wal qabatteetu laga ceeti. Qunceen immoo wal qabatteetu arba hiiti. Akkuma jedhamu kaayyoon maabara keenya egaa guyyaa dhufaatii gooftaa maal jedha beela'ee beeluna hin baasne dheebodhee dheebuna hin baasne jedha wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti. Sabni keenya gaafa beela'u sabni keenya gaafa rakkatu nutis amma sabummaaf amma lammummaa dirqama saba kana keessa waan jiraannuuf gargaaruu qabna jenneetu kaayyoo kana kan qabannee guyyaa har'aa kana midhaan kana binnee kennuu kan dandeenye. Egaa akkuma beekamu namni yommuu rakkatu namni amantaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Inni sun amantaan kan dhuunfaati. Rakkoon biyya quunnamu immoo kan waloo waan ta'eedhaaf sabni keenya gaafa beela'u nuti iddoo kana quufnee jiraachuun sabni keenya gaafa rakkatu nuti immoo iddoo kanatti nyaannee dhugnee jiraachuun nuun boqonnaa waan nama dhowwuudhaaf eessumallee haa ta'u saba kamillee haa ta'u gargaaruun dirqama waan ta'eedhaaf maabarri kun akkuma beekamu teessoon isaa asaa ta'u iyyuu malee akka bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti hojii guddaa hojjechuudhaaf maabara gara fuulduratti kaayyoo qaba. Deeggarsa uummaattis kennamu immoo hojjechuudhaaf maabarri keenya qophii irra jira jechaadha. Kana dura waa garaagaraa hojjenneerra hojiiwwan baay'ee hojjenneerra. Ammas immoo gara fuulduraatti hojiiwwan afuuraa garaa hojjechuudhaaf qophii irra jirra jechaadha.